asumaan kennin irraa fadhe gizee haatanii raawwatan jechuudha. Haala kanaan akkanatti maaliif asitti walitti gonoggonadhaa jechuudha. Caafisaa haala kanaan walitti gonoggonadhaa maal gootu qibaatii isin dibattanii lamin hoosuma akkasiin jalaa hin banne jechuudha. Haala kanaan dibattanii raawwatanii akka haadholiin keenya biyyatti kun yeroo dhadhaafaa dibatan wayya biyya keenyatti hafee wanni hundumtuu jechuudha. Feestaalitti godhatanii maaliif qibaatii isin amma dibattan kuni ammoo tana dibatanii amma tana dhiqachuun immoo baay'ee ulfaataadha jechuudha. Maaliif gizee baay'ee dafneetu iyyuu hin argannu jechuudha qibaatii. Sababa isaaniif iyyuu qibaatiin kun firaashii keessan firaashii isin irraa raftan irratti isin jalaa baduurra yaannoo gootanii feestaalii haala kana godhatanii anuma sa'aatiin itti dhaadhe kun yaannoo godhadhe kun iyyuu galgala jechuudha. Haala kana isaaba jaartii duriitiin dirqama shaffanii qaba. Haala kana ada biyya yaadadhee juga har'a biyya yaadadhee juga har'a haala kana godhatanii yoo akkanatti godhatanii to'annoo jettan maaliif tokkoffaa mataan keessaniif illee waan godhata jechuudha. Gaafa akkanatti qibaatii kana dibattanii haala kanaan godhatanii raftan mataa keessaniif illee itti aannu jira jechuudha. Gaafa garuu akkanatti dibannee waan jenne uumaa bu'aa hin buusu jechuudha. Haala kanaan isaaba haadholii keenya duriitiin shaashii hidhattee jira siniin jechuudha. Kana fakkaata qibaatii keessan dibattanii haala kanaan godhattanii